kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa iddoo garaagaraa teessanii gama Facebook, TikTok akkasumas YouTube keessanii nu daawwachaa kan jirtan nagaan keenya kabajaa isin haa qaqqabu jechaa kun qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya har'aatiin hojjettoonni waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa gama tajaajila kenniinsa maamilaatiin maal fakkaatu kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ani qopheessee isin biraan kan ga'u laliseessisaa gama ogummaa kaameeraatti abdiin nu faana tura. Kallattumaan gara keessummaa keenyatti dabarra. Tola keessummaa keenya waamicha keenya kabajanii istuudiyoo Caffeetti nu argamuu keessaniif bakka nagaan dhuftan anaa dhufuu isin jechuu barbaada. Ishee waliin sirrii nagaan ni mee daawwattoota wal baraa. Salamuun hangaa jedhama. Ani hojjetaa dargaggoota Caffee keessa konkolaachisaa fi wanti jiru dabalataan anan hojjedhu ta'ee argamu jechuudha. Tole gama gahee hojii keessatti wal qabatee mee tajaajiloota akkamitti maamilootaaf kennaa kan jirtu? Tajaajiloota yeroo konkolaataa yeroo ajajaa bichaan ba'ana malee sanadha dubartii mana oftuu jedhama oftuu keessa hojjenna jechuudha. Tole mana baaburaa keessatti hojiilee akkamitti hojjettu? Warroota akkamii miseensa moo miti miseensas warra ta'an maamiloota sin keessummeessitu? Maamiloota hundumaa walumaa qixa keessummeessina. Garaagarummaa miseensatii fi maamila biraa garaagaritti kan qabnu qabu. Maamila miseensis maamiluma miseensa taanis maamiluma nuuf miseensaaf ani garaagarummaa qabu kaashii kaffalanii fi yeroo kireeditii fudhatan bichaadha garaagarummaan warra kaanitirraa maamila biraatirraa adda ba'u miseensa jechuudha. Tole mee garaagarummaan gama kaashii kaffalanii fi duubee fudhatanii jiru maal fakkaatu maalidha? Warra kireeditii fudhatanii reeni amma akka waldicha keenyatti kireeditii fudhatan ji'a sadiif dirsiidha. Ji'a sadiitti kaffalu. Warra kaash kaffalaniif immoo reega madaalawaa fudhatu. Reega amma xaafii keenya waanti kan gurgururraa miseensi kaash kaffalu fudhatu kiiloo tokkorraa birrii 2 bu'aa qaba. Okay, garaagarummaa ji'a meeqatiin an deebisuu danda'a? Warra kireeditii fudhatan ji'a sadiitti fixu. Yaa reegni madaalaan qabu akkuma maamila kamiyyuu kireeditii sira fudhataniif bakka reega qannabsuuf san kireeditii fudhatanii jiru. Maallaqni waldichaa ji'a sadiif isaan bira taa'a. Yeroo ji'a sadii keessatti yeroo argatan fiduun maallaqa sheerii qabsiifatanii fudhatu. Warra miseensi kaan immoo kaashii maallaqa kallattiin kaashii maallaqa sila kaffalanii fudhataniif herreegni isaanii madaalawaa ta'a jechuudha. Tole mee garaagarummaa ji'a sadiitiin kan deebi'u warroonni fudhatan kun maamiloota moo akkasumas immoo miseensota waldaa kanaa warra ta'an? Miseensota waldaa kanaa warra ta'an. Warra miseensa hin taaneef hin qannasus hin dabalus herreegni isaaniif jechuudha. Innaa kireeditii siin kennuufi. Warra kireeditii kennuuf warra miseensa keenyaaf. Miseensi keenya sheerii qaba. Sheerii isaa fudhatee dhufa. Sheerii isaa qabsiiseet kireeditii minaan ani herreega murtaa'ee hin jira. Kiloogiraama amma meeqa fudhatu waan murteeffatu waldaan hin jira. Isa fudhateet amma ji'a sadii keessatti gaafa argate gisee tokkittis galchuu danda'a. Ji'a ja'aanis galfatee ji'a sadaffaatti fudhatee dhufuu hin danda'a. Tole mee gamuma kenniinsa tajaajila kanaan wal qabate namoonni akkuma dhufanii qaamaan dhufanii bitatan wattoon namoonni immoo mana isaanii taa'anii bilbilaan isin ajajanirra jiru. Isaaniif immoo dhaqqabummaa akkamitti dhaqqabsiisaa jirtu? Meeshaalee oomishaalee garaagaraa kana akkamitti dhaqqabsiisaa jirtu? Maamila keessan immoo haala kamiin keessummeessitanii haala quubsaa ta'een tajaajila kennaafii jirtu? Egaa isaan reeni jiru. Warra filatamaa keessaas hojjetan jiru. Baankii keessa hojjetan jiru. Fi iddoo dhimma dhuunfaa suuqirree naamna warri naannoorree wal qabanii jiru. Sila hojiidhaaf silatti tuleef nuu bilbilu yeroo nuu bilbilan inni hojjennaa fi konkolaataa qabu galgala yoo galan karaa mana asumaan fudhatanii too galu. Akkaawuntii waldichaa kennaa fi akkaawuntii waldichaa darsanii immoo footoo kaasanii nu hirku. Isaan jechuudha. Tole gaariidha. Mee tajaajila isinii kennitaniif itti gammadanii wantoonni namoonni yaada isinii kennan maamiloonni yaada isinii kennan jiru maal fakkaatu? Yaadni nama baay'eedha. Baay'inaan garuu ni nama si muufachiisu. Amma humna keenyatti akka namni maamilli dhufe tokko akka gammadee deemu goona. Akka yaada namaatti dhufuun jira.
Kireedhaas hin jiru jechuun hin danda'amu. Hundi hin gammachiisu yeroo dadhabdirratti faanni mana haarii dhufuu danda'a waa tokko tokkoon jechuu danda'a. Isa sana akkaataa dhufeessan tasgabbeessiteet nee amma dandeenyeen simannaa sira ta'eef isa kana namni dhufoon adda addaatiin yaada adda addaatiin kaayyoo adda addaatiin sira dhufuuf matarrii haariin tiree dhufanii dura isaan tasgabbeessiniit deeffannaa malee akkana jechaa jedheenye akkana jedheenye wanta lullu tokko hin qabu. Tole yaadota gaarii kan kaasaa jirta. Mee dabalataan immoo dhaqqabummaa mirkaneessuuf jecha kenna tajaajila geejjibaa kennuu irratti argamta. Gama kanaan tajaajila geejjibaa warroota akkamiitiif kennita? Maamiloota akkamiitiif kennaa jirta? Maamiloonni fudhatan warra miseensa fageenya irraa dhufan jiru. Isaanis yoo dhufan naannoo hanga tokkorra warri jiran walitti gurmaa'anii kuntaala shanis ta'ee jira hanga kudhanii yeroo walitti gurmaa'anii dhufan isaaniif hojjetama. Bobaa konkolaataan guuttatu bobaa konkolaataa guuttatanii hundeessinaaf jechuudha. Gurmiidhaan yeroo bitatan jechuudha. Namni tokko kuntaala shan ijaa bituu hin danda'u. Gusee tokko si daansifatee sila fudhatu jechuudha. Naannoo Kooyyee Fichee irra miseensota hin jiru qabna. Qaalitii hin qabna. Galaanillee hin jiru. Isaan kun amma bakka tokkotti gurmaa'anii dhufan hanga nama shan nama ja'a kuntaala tokko tokko itti ta'e nama shanoo ta'an inni qabeen nama tokko nu wajjin deemu midhaan isaanii fe'amee fi shananuu giddii dhufuus hin barbaachisu. Aayidiin hin jira. Aayidii keenya warra ishee kaffalle warra ishee hin kaffalle hin beeknu. Bakki akkaataa ittiin beeknu jira. Warra duraan ishee hin kaffalle irra dhufe kaffalee dhufe nu dhufanii aayidii keenya irratti hin beekan. Lakkoofsa aayidii irratti bara bitanii kaasee beeksisa beekamuuf aayidii isaanii bicha ishee irra fiduu baatan kaasii bitata yoo ta'e aayidii miseensota isaanii fidatanii shanuu dhufee dhufuu baatan namni tokko dhufee bitee fi deemuu ni danda'a. Haala qaala'insa gabaatiin wal qabatee oomishni asitti gurguramuu fi oomishni gabaa irratti gurguramu garaagarummaan jiru maal fakkaata? Garaagarummaa baay'ee qaba. Amma alatti naannoo 440 jira. 135 jira. Akkaatuma buutatti 130 jira. Keenya irreen amma 127 ani gurguru. Miseensaafis warra miseensa hin taaneef 27 gurgurra. Warra miseensaaf immoo warra miseensa dhufee kaashii kaffaluuf birrii 125 gurgurraaf. Kaashii kaffaluu sila ta'eef jechuudha. Warri immoo kireeditii fudhatan jiru. Warra kireeditii fudhataniif maal goona? Achumatti 127 gurgurra. Garaagarummaa gaarii qaba jechuudha. Isaan GS yeroo baay'ee fudhatu kireeditii fudhatu sheerii bichaa qabsiisanii deemu ji'a saditti yeroo argatanitti fudhatu. Sa'aatii rakkatan sanitti immoo garuu odoo waa tokko hin kaffaliin kireeditii bichaa fidanii dhufanii fudhatanii deemuu ni danda'u jechuudha. Tole mee galatooma jecha gama biraatiin oomisha xaafii fi kanarraan kan hafe oomisha akkam akkamii isinirraa argatu maamiltoonnis ta'e miseensonni? Oomisha baay'ee qabnanii xaafii ni jira. Xaafii gosa sadii qabna. Liyyuu xaafii liyyuu jedhamu jira. Maanyaan jira. Sarganyaa diimaa fi diimaa borsii. Borsii ni jira. Qamadii kan akka boqqollootti fi kan akka shimbiraa. Wanta midhaan ta'e waan tokko tokko ni jira. Barbarree ni jira. Barbarree gosa lama qabna. Barbarree alaabaatti fi barbarree haraan ni jira. Reegni isaaniitis akkuma buutatti garaagara. Gama biraatiin waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa dhibba kana riifoormii fi akkasumas leenjii kennuu irratti argama. Gama leenjii kennuutiin attis irratti hirmaattee jirta. Akka ogummaa keetitti mee leenjiin kun maal si fayyade? Sanbata silaa mana amma wantan kottaa leenjii aanuun jedha. Qidaamee isaa booda isaa boqonnaatitti wal nu galfatee nu leenjifata. Leenjii adda addaa leenjii bareedatiin nu leenjisa. Ammayyuu ammas amma torbee sadii leenjii amma erga calqabne amma sanbataa fi qidaamee leenjii hin qabne. Ammayyuu waan dhufu kana jechuudha. Sira kana leenjiin kun amma dhumutti boqonnaan hin jiru jechuudha. Guyyaa kan hojii hojjanna sanbataa fi qidaamee immoo leenjii. Tole mee kanuma wal qabatee jechuudha. Tajaajilaaf maamiltootaaf tajaajila quubsaa kennuu karoora itti gaafatamummaa irratti leenjiin kun kan kennamaa ture. Akkamitti hojiirra oolchaa jirta? Ati immoo hagam quuqamtee waldaa kana guddisuuf ofis guddisuuf hagam hojjechaa jirta of kennite? Sa'a 24 hojjenna as keessatti. Amma yeroo mara ta'uu baatus ayyaana irratti sa'a 24 hojjenna. Waldicha kana bakkaan ga'uu qabnaadha. Mata duree ofii keenya guddachuu dura
waldicha bakka hin geenyetti isaan booda immoo karaa keenyatti waldicha bakka hin geenye waldichi sun gatu ofii keenya yaadicha waliin ta'e waldicha bakka hin ga'uu qabna. Ijoollee ammas keessa hojjennu waldicha bakka hin geenyedhaaf waldicha erga bakka hin boodatti waa'ee guddina dhuunfaa keenyaa hin dubbanna. Miseensa baay'eedha anumataati. Uummanni kun immoo warra as keessa jiran kun bakka nuuf goomu bakka nuuf hin geenye jedhanii anu shakkus jira anu amanus jira. Sila kanaaf immoo ayina manni sun akka amanuuf waldicha kana bakka hin ga'uu qabna dirqama keessa. Kun immoo dirqama keenya waldicha bakka hin ga'uu keenya jechuudha. Kaayyoo mul'ata waldicha bakka hin ga'uudhaaf tattaafachuu qabnas bakkiin immoo ga'uu qabnas jennee kaanee jiran. Tole galatoomuu jecha mee akka hojjetaa waldaa dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa kanatti waldichaaf dhaamsa yookiin ergaa akkamii qabda? Gama biraatiin immoo dargaggoota akka keetii miseensa waldaa dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa hin taaneef odeeffannoo waldichaarree warra hin qabneef dhaamsa akkamii qabda? Dhufanii warri miseensa ta'uu barbaadan mul'ata waldicha kanaa maal inni jedhee xiyyeeffachuu barbaade viidiyoo biirootti gaafachuu ni danda'a. Amma ayyaana irratti waan baay'ee hin galchina. Eid Mubarak irratti illee galchifama yaadaa jirra. Amma irratti Eid Mubarak itti galchinu hin beeknu. Aan akka re'ee, aan akka sangaa fi eeffannoolee adda addaa lukkuu fi shunkurtii adda addaa wanta adda addaa ta'e mana ayyaanni faasikaa tirree fuuldura dhufaa jira. Isaan kana waldichi galchuuf socho'aa jira sila ta'eef uummanni dhuftanii miseensis dhufanii akka fayyadaman barbaada. Tole galatoomii eeyyamamaa taatee istuudiyoo Caffee miidiyaatti argamtee hojii keetii fi akkasumas waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa gama maamila keessummeessuutiin maal irratti akka argamnu qooduu keessattiif maqaa Caffee miidiyaatiin galatoomsiin jechuun barbaada galatoomii. Kabajamtoota hordoftoota Caffee miidiyaa qophiin keessummaa keenya irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.